gaafa nyaatis hin jedhe firichi kun firee ija kan kee banee hamaa sitti argisiisu. Kanaaf hin nyaatis hin jedhe erga nyaatte jedhe jarri lachuu gannat keessaa bahanii deemanii jechuudha. Waaqayyo aangoo kenneefi ture. Hundumarratti aboo sii laadheera jedheni ture. Garuu aboo san gallakkisee keessaa ba'e. Akkumatti waaqayyoon gattee hadharaasaa teettee waaqayyo gooftaa bareedaa sana arrabsaatti jechuudha. Garuu waaqayyo fuula kan kee afotti sittaa mul'atu sin jala dhugaa waaqayyo. Innaa gaafa keessaa ba'e garuu ani gaaffii na gaafachuu fedheen barkana naa dhaamuu fi ati. Lakki malee waan jalqabas argeef. Waan tokko si gaafadha. Ishi waan tokko si gaafadha yaadi bookiyya. Sitti maa qoykaa? Siifixa qoykaa. Ergaa badii hojjetanii afosii oofa qoykaa. Afosii oofa qoykaa. Afotti. Ergaa akkas jedhanii booda gannat keessa erga darbamanii booda waaqayyo adii galeef. Adii galeef. Adii akkamii galeef? Adii akkamii galeef sitti fakkaate? Ergaa isin uumama jalqabaa taatanii yakka kana hojjettanii gannat keessaa darbamtanii uumamni jalqabaa eega badii hojjete uumama lammaffaa isaa namni jalqaba dhalate badii erga hojjete lammaffaa dhalachuun giddeetadha. Kanaafuu lammaffaa kan dhalatu kan koomee keen idduu sanyii dubartittii keessaa siifan fidaa jedheen hin uumaa jedheen. Akkasuma sanyii dubartii keessaa inni dhufu boficha lukaan irra ejjata. Bofichi garuu koomee isaanii ni iddaa. Baay'ee namatti tola. Ishaati immoo jechuun maal dubbachuu barbaaddeeti mee bakka lallabde mee waa'ee maal dubbachuu kan maal ibsuu barbaaddeeti waan gabaabaa. Ashoo. Walumaa galatti namni tokko gaafa hidhamee mana hidhaa tokko keessa seenee haga wabii argatuuf bahuu hin danda'u miti. Kanaafuu wabii argachuu qabna hidhaa keessaa bahuu fi Adam keessa nu seense keessaa bahuu fi bakka lammaffaa dhalachuu qabna gaafa iddoo Adamii san keessaa bahuuf jechuudha. Wanta sitti immoo barbaadeessa tokkoffaan haga Iyesuus sitti amantuu fi cubbuu Adam hojjete san keessa dhiqamtee bahuuf yookiin cubbuu Adamii san irraa dhiqamtee deemuuf isa lammaffaa dhalachuu qabda jechuudha. Gaafa lammaffaan dhalanne bakka Adam kalee badii hojjete yakkamaa san keessa jirta jechuudha. Adamiyyuu lammaffaa akkatti dhalattu Iyesuus Yohaannisiin cuuphaa akkatti dubbate hin qabaatin beekta hundaayyuu wanti na gaafattu hin jiru. Iyesuus Yohaannisiin cuuphaatti meera. Innis nama cuupheera. Lammaffaa dhalachuu jechuun Iyesuusiin cuuphamuu jechuudha. Kanaafuu dhiiga Iyesuus dhiiga biyya lafaa dhufee jisse suni dhiigni Iyesuus jisse suni namoota biyya lafaa hunda fayyisaa jedha. Si dhukkuba miti bakkisanii. Injiskine kaa maal na dhukkuba injiskine kaa jechuun ani nan jaalladha Yesuus waan ta'eef gaafa takkasitti natti dhagahama bar. Maaliif? Hin jaallattu? Hin jaalladhan jedhin. Waaqayyo naaf si caalaa waa hunda beekaadha hayyoodha waan ta'eef hin jaalladhan jedhin. Otoo jaalattee meedaa irratti baatee maqaa isaan lallabdu amantaa kan kee qabattee fiidda malee waaqayyoon hin arrabsitu waaqayyoon hin dheekkamtu. Isanni karaa waaqayyo isa tokkicha barsiisaa ture sanan barsiisaa jiran immoo. Walumaa galatti ati hidhaa keessaa baatee hidhaa keessatti gaafa deebitu gaafa hidhaa san keessa bahuu fi warra nama hidhaa san keessa si baasu qabaachuu qabda. Eenyu wabiin kee? Eenyu wabiin kee? Kabajamaan hordofaa jira. Isatti amanaa jira. Waaqayyo tokkotti amanaa jira. Namni waaqayyo tokkotti amane, namni salaate, namni zakkaase, namni waan hundumaa seeraa eegee godhe fuula rabbiitti astoofarallaa jenna araara gadheen jira. Tole waan tokko siin jedha ammas taanaan laali. Waan tokko siin jedha. Asirratti jecha tokko si hima. Asirratti waan tokko si hima. Yesuus kan Israa'el malee kan addunyaa bita asirratti. Yesuus fayyisaa Israa'elidha. Israa'elaawii gaafa hin taane fayyuu hin dandeettu atis. Ati Israa'el taateetta lammummaan kee. Kaan ani Israa'el gaafa hin taane fayyuu hin danda'u. Mee ustaazota gurguddoo as keessa waan jiraniif na caala kan beekan dubbachuun natti ulfaachaa jira. Mee isaanii wajjin haasoo itanii immoo kan isaanii yoo sii gale. Otoo fixin gaafii tokko siin gaafadha.
Otoon Eshi. xumureen otoo eenyutti illee nan dabarsisi dhaggeeffadha gadi bu'ee rakkoon qabu. Akkasumattis taa'ee dhaggeeffachuu hin danda'a. Eshi mee maal na gaafachuu barbaaddetti boori? Nabiyyiin ulfaatan maqaa isaaniis tuquun barbaadu. Nabiyyi kamiin warra sunnatti hin tolu baay'ee nabiyyootan jaaladha waan ta'eef. Yaa Nabii Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. rahmanni isaanii irratti taabuu jettan isin sii jedheera isaa sibiila akka akka namoota kamiyyuu tuquu hin barbaadu. Yaa Haa maatii jiraatanii dubbatan. garuu Eshi. nabiyyiin keessan Nabi Muhammad nu keessaa eenyutu jaalgalaa yaa Nabi Muhammad jedhanii gaafatanii jennaani aniyyuu hin beekuu jedhe. Kutaa kam irratti Waaqayyotu akkas jedhe? beekaa, Rabbitu beekaa jedha. Inni isin hordoftan, inni warri musliima hundinuu hordofu, inni nu jannata karaa kan beenne akkamitti caafata isaa hordofee jiraadhaan? Akkamitti inni nu karaa jannataa kan beenne waan inni caafeen hordofaan? Assalamu alaikum warahmatullahi Barate wabarakatuh. barbaadde? Ifaa ibsanii. Ooyee. Eh? Waalaikum assalaam Ya, warahmatullahi isii kana meessatti jedhanii obboleettii koo dhiifama. Anillee islaamummaa keessatti dhaladhee guddadhe. Jechaa tamma itti kaaten dhageenye hin arginellee. Ragaa kana naa kennita? Ambiyoota Jechuun keessatti barattoonni namallee isaanii kunsitti qabu yaa Nabi al tokko. Muhammad nu keessaa eenyutu jannata argataa jedhanii gaafatani. Mee gaafii koo sii galee mee nama yoona ofii keetii bokka isaan beekne ta'e iyyuu nama beeku galfadhuuti siifa dubbatanu. Namni biyya duniyaa irratti kan jannataa jedhamee lakkaa'ame yoo xiqqaate namni 10 hadiisaan ati kan jannataati ati kan jannataati ati kan jannataa ta'e nama 10 lakkaa'aniiru. Fakkeenyaaf Abubakriin si hima, Aliin si hima, sahaabonni naannoon 10 maqaan jara lakkaa'amee kan jannataa jedhanii turan. Ishi. Ati garuu wanta ati dubbattu waan biraati. Hadiisa sahih Yookiin keessatti nabiyyi rabbi qoy siifan ibsa ishee. Hadiisa sahih keessatti nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa hadiisatti dubbatanu man qaala laa ilaaha illallah kaalisan min qalbii dakala aljanna. Namni laa ilaaha illallah jedhee ragaa irratti gad dhaabbate qalbii isaatiin qulqulleesse jannata seenaa jecha mamii hin qabne tokkoon. Jecha mamii shakkii hin qabne tokkoon. Sii galee mee ati immoo Waaqayyo waan amma isaaf laaffisee jetteef yoo galee garuu rakkoon qabu gaafii nabiyyoonni ambiyootiin isaanii Nabi Muhammadiin gaafatani ani musliimummaa keessan tureera. Isa si gaafadhe malee ani ambiyoonni eessatti barattoonni ambiyoonni si gaafatan? barattoonni Muhammadii nu Ishii keessaa yaa sahaabonni Rasulallah nuti jannata galeedhanii gaafataniiru. eessatti jedhamee Hin hadiisa gaafanne yoo kam jette keessatti ammoo hin gaafanne yoo jette garuu rakkoon qabu quraana san waan harkaan qabneef amma waan buufadheellee waan hin jirreef garuu waan ofii kootti quraana kitaabaan argeeru silkii keessaan qabu garuu sii buusuu hin danda'u nu amma rakkisaa jirta gaa eh, nu rakkisaa jirta injiroo waan itti ilaa gaafadhu namoota si bira fakkeenyaaf jiran. al tokko diiboo al Wayye. tokko waan Afrikaa ragaa hin qabne hin dubbatin anillee waan Afrikaa ragaa hin qabne amantii keessan irratti hin dubbadhu kanaafuu yoo ragaa qabaatte yoo dhaqxee fidachuu dandeesse dhaqii fidadhuuti dubbadhu Eh, si galee Okay. kan Isiniif isaan hidha rakkoon barsiisu kan qabu. isaan dhufaniif dhaggeeffadhu kamii al tokko kan isaan dhufaniif iyyuu dukkana keessaa gara ifaatti nama baasudha. Nama gabbaruu jala gara rabbii tokkicha gabbaruutti nama baasudha. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufan. Kan isaan dhufan ani jedhan akka isin ibiddatti seena ibiddarraa isin eeguufan dhufeedhan. Kan isaan dhufan nabiyyi rabbii salawaatu rabbi wasalaamu alaihi. Hadiisa sahih keessatti immoo akkana jedhanii dura sii kenneen. Ati immoo sammaa dhageesseetta ta'e yoo jiraate naa kenna. Kana qofaa miti Siif laadha rabbiin dubbadhu. illee islaama namni ta'e akka jannata galu hadiisaan illee quraana illee bakka hedduutti lafa kaa'amee jira. Namni rabbitti amanee waan gaarii hojjete jannata seena. Jannata keessaa darajaan isaa akka kana lafa kaa'amee jira. Ati immoo namni hin beeku jedhu jannata seena jedhaati. Ati immoo hin beeku jedhattee dhumisumayyuu. Kanaafuu yoo ragaa qabaattee ragaa keetiin dubbadhuun sin jedhaa asumatti gabaabsi. Yoo ragaa qabaattee immoo fidi rakkoon qabu waliin baafnee dubbifnaa taabileetiin na bira jira. Ammoo itti fufi dhiifama addaan si gochisiise. Ragaan qabdu miti ragaan qabdu diboora. Sii fiduun danda'a ragaa garuu amma sii fiduun barbaanne malee waan tasaatu Nu asirratti barbaadi seene malee sii fiduun danda'a. sodaatiin ragaa fidati waan tokko sodaatiin ragaan jiraannaan fidi. Rakkoo maalii qaba? Dafari sii fiduu danda'a dhugaa waaqayyo nama jabaa sii seensisa. Okay. Tole. Haa ta'u akkam uumaan beektu Siyaa fi baradhu akka sabbu. Eh? Ati akkam amma waa tokko si gaafadha. Waan barachaa turte keessatti wanta si galee jira. Amma akkam Yesuus ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaatti amantee? Waaqayyoodha malee ergamaa waaqayyoos ta'ee karaadha jireenyaadha.